Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa fagoodha viidiyoo alaa fi keessa teessanii kan nu hordofaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi fi dhaamsi keenya isin haa ga'u kan isiniin jedhu kun Wabii Miidiyaa. Egaa Wabii Miidiyaan keessummaa jalaa dhufaa jabaa aartii Oromoo, aartii muuziqaa, aartii shubbisaa, walaleessaa akkasumas immoo kanaan dura sirboota hedduu hojjechuudhaan gurra hawaasatiin ga'ee kan jiru. Yeroo ammaa kanas immoo sirba ajaa'ibaa tokko hojjechuudhaan qophii eebbaa xumuree yeroo dhiyootti eebbisiisuudhaaf kan jiru weellisaa Taaddasaa Qorichoo qabannee isin dhufnee jirra. Haga dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Marreegaa artist Taaddasaa Qorichoon nu biratti argamu. Artist Taaddasaan akkuma beeknu shubbisaas ni hojjeta, walaleessadha, aartii muuziqaas ni hojjeta. Mee artist Taaddasaa maaltu akka aartii kanneen itti dhuftan isin godhe? Seera moo seenaadhaan gara aartiitti dhuftan? Duraan dursa Waaqa uumaaf galanni haa ta'u. Waaqa gaditti galanni wareegamtoota aartii Oromoof Oromiyaaf jedhanii lubbuu isaanii of kennaniif galanni isaanii bilisummaa saba isaaniif haa ta'u jedha. Egaa hojiin aartii hojii isaa bal'aa fi hojii uummataaf hojjetamudha. Aartiin kan uummataati. Uummataafis hojjetama, uummata keessas hojjetama. Nutis hanga dandeettii keenya fi ogummaa keenyan hojii aartii kana uummataaf hojjechuuf kanneen dabarsanii nutti kennan irraa fuunee dhaloota keenya dhaalchisuun immoo dirqama keenya ta'uu hubannee hojii aartii kana hojjechaat jirra jechuudha. Egaa yaada bareedaadha nuu kaasanii jiru. Kaayyoo gootonni keenya irraa wareegaman fuunee karaa aartiitiin galmaan ga'uudhaaf gara aartiitti dhufne kan jedhudha yaanni isaan nuu kaasanii jiranii. Mee hawaasa duraan isin beekus ta'ee kan isin hin beekneef hojiilee duraan hojjetaa turtan kanneen nu yaadachiisa. Hojii hanga ammaa hojjedhee kan dhuunfaa koo viidiyoo 2 kan gareedhaan hojjenne Hawwisoo Biqiltuu Meettaa kan jedhu hojii garee tokko hojjenne. Aawudoodhaan immoo kiliippii malee jechuudha. Kana nama hojjechaa jiru waliin aawudoo 3 qaba. Isaan keessaa yeroo dhiyootti sagantaa koo booddee kanan viidiyoodhaan hojjechuuf jira. Walumatti agayyunaa hojii 6 hojjedheen ture. Egaa hojiilee gurguddaa hedduu hojjetaa akka turanidha artist Taaddasaa Qorichoo kan nu kaasanii. Artist Taaddasaa Qorichoon gargaarsa qabumoo akkamittiin hojjetaa turan laata? Garuu waan si dhibu hojii kana hunda isaa ispoonsara tokko malee hojjechaa ture. Dhugaa dubbachuuf hiriyoonni koo warreen biyyoota garaagaraa keessa turan onlaayiniidhaan hojii tokko na hojjechiisanii turani. Hojii aawudoo tokko jechuudha. Isaaf immoo carraa kanatti fayyadamuudhaan karaa Wabii Miidiyaatiin galatoomaa isaaniin jechuun barbaada. Egaan hojiilee gurguddoo hedduun hojjetaa akka turtanii fi akkasumas immoo baasii hedduu akka itti baasaa turtan nu kaastanii jirtu. Mee yeroo ammaa kana immoo maalirra jirtu? Yeroo ammaa kana immoo muuziqaa tokko hojjedhee gurra uummataa koo biraan ga'uuf qophii koo xumureen jira. Sagantaa eebba isaa amajjii 5/5/2016 jechuudha. Galma bulchiinsaa magaalaa Hoolotaa keessatti haala hawwataaf miidhagaa ta'een uummata keenya bohaarsuuf qophii isaa xumurreeti jirra. Kanaaf immoo keessummoota keenya keessummaa kabajaa ta'anii kaadhimamaa keessummoota keenya guyyaa sana gammachuu keenya waliin qooddachuuf nutis haala gaariidhaan haala hawwataa ta'een isaan simachuudhaaf qophii keenya xumurree waan jiruuf asumarraan anaa dhufuu qophiidhaan isin eegaa jirra jechuun barbaada. Dhumarratti dandeettii fi ogummaa keenyan saba keenya biraa jirra. Gareen aartii jirra. Hojiiwwan aartiidhaan wal qabatan shubbisa, waraabbii viidiyoo garaagaraaf hojii beeksisaa akkasumallee eebba hoteelaaf mana jireenyaa eebba konsartii garaagaraa
ni hojjenna jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessa sochoonee iddoo kamiyyuu deemnee uummata keenyaaf hojjechuudhaaf qophiidha. Egaa yaada bal'aa nuu kaastanii jirtu. Dhuma irratti ergaan isin qabdan yoo jiraate? Aartiin kan uummataati. Sabni aartii hin qabnee fi sabni faajjii hin qabne addunyaan hin beektu. Kanaaf aartii fi faajjiin keenya tokko waan taateef aartii jabeessuun immoo dirqama dhaloota hundaati. Kanaaf uummata keenya bal'aadhaan aartii bukkee aartii cinaa haa dhaabbannu jechuun hin barbaada. Kabajamtoota hordoftoota keenya Aartist Taaddasaa Qorichoo dhaadannoo sabni aartii fi faajjii hin qabne beekamtii addunyaa hin qabdu jedhuun aartiin deeggaramuu akka qabdu dhaamaniiru. Yeroo dhiyootti immoo eebba kilipiif qophaa'aa akka jiranii fi jaallattoonni aartii marti akka irratti argamaniif dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Nus gama keenyaan akka wabii miidiyaatti jaallattoonni fi dinqisiifattoonni aartii hawaasni magaalaa Hoolotaa fi naannawaa ishee marti gaafa amajjii 5/2016 galma bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti argamuun weellisaa cinaa akka dhaabbattan nuufis dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.